amma dhaggeeffattoota keessaa boojjattoota waraana sadaraatii fi kan biraa qabanneetu ta'aniirra. Mee gaafatama keenya nuuf ibsi dhaggeeffattoota keenyaaf. Itti gaafatamni kiyya saajiniidha, ajaja abbaa shantamaati. haa ta'u kana keessatti akkuma beekamu yeroo ammaa kana dhimma sakatta'insa dhimma sakatta'insa adda bilisummaa Oromootii fi juuntaa barbaanna kan jedhamuutiin fedha keenyaan osoo hin taane hooggansa nuutiin ol jiruutiin dirqisiifamnee milishaa ganda keessaa filatameetiif akkasumas poolisii idilee poolisii humna addaa Oromiyaa akkasumas federaalaa taane waliin ta'uutiin deemamee dhaqamee halkaniin sakatta'amee nama muraasa shanuu hin caalanii adda bilisummaa Oromoo yookaan shanee jedhanii nu bobbaasanii akkaataa nuti hin beekneetii fi nu dirqisiisuudhaatiin nu bobbaasanii turan. haa ta'u maleetii gaafa bobbaanu keessatti akka nuun jedhanii osoo hin taane faallaa isaa ta'uutiin nuti waa tokko gochuu kan hin dandeenyeetii fi adda bilisummaa Oromootiin yeroo ammaa kana keessatti booji'amnee harka isaanii kan jirru ta'uu isaati. Hello. Mee egaa yeroo ammaa mootummaan uummata Oromoo ajjeesaa jira, hidhaas jira, saamaas jira. Mee isin akka hojjetaa humna nageenyaa mootummaa turtanitti yeroo itti miseensi waraanaa yookiin miseensi poolisii illee gocha akkasii raawwachaa ture maaltu isinitti dhaga'amaa ture? Guddaa galatooma. Yeroo akkasii kana keessatti nuti yeroo jalqabaatii fi poolisiin Oromiyaadha yoo gaafa jedhamu keessatti Oromootiif waan hojjetu nutti fakkaate yeroo jalqaba baane sanaatiif garuu gaafa dhaqneechi keessatti dhandhamnee ilaallu keessatti wanti nama gaddisiisu ilmaan Oromoo irratti yaada mana gubuutii saamichi kun gaggeeffamuu isaa kun unuutiin iyyuutii akka dudduubatti deebinee harka keenya kennannu adda bilisummaa Oromootti nu taasisaa ture. haa ta'u malee akka sa'aatii kanaatti baramma kanaa kan nu lakkoofsisee akka adda bilisummaatti harka keenya hin kennanneetiif immoo kan nu godhani holola sobaa nutti afarsuutiin hooggantoonnii fi qaamni ol nu aalaa nu olitti jiru kuni adda bilisummaa Oromoo sin ajjeesaa harkatti laattatiinaa juuntaa faanarra ta'eetii waliin hojjechaa jira nuun jechuutiin akkaataa kanatti nu sobaa fi nu goyomsaa turaniiru. haa ta'u malee immoo kan badii raawwachaa jiru adda bilisummaa Oromoo osoo hin taane poolisiin Oromiyaa ta'u, poolisiin addaa Oromiyaa ta'u, ilmaan Oromoo biyyaa keessa jiran haala mootummaan amma irra jiru maal gochuu qabu? Dhaamsa maalii qabdu? Hayyee guddaa galatooma. Ani isaan duwwaa miti. Ani qotee bulaarraati gaafan ka'u qotee bulaarraati kaasee hanga waraanaati hanga mootummaa sadarkaa mootummaa jedhamee amma jiru kanaatti kaasee dhaamsa ani dhaamuu fi qotee bulaa keenya keessas haa ta'u waraana kana keessas waraana mootummaa keessas haa ta'u of dagachuu baay'eetu jira jechuudha. Maali gaafa jennu keessatti hololaatiin eenyummaasaa dagatee kaayyoosaa akka inni fiixaan hin baasneetii fi duubatti akka deddeebi'u taasisuutiin waraanni adda bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatiif hojjetu kuni akka inni maqaa balleeffamuutii fi akka inni lukasaa dhaabbatee biyya isaatiif hin falmanne biyya isaatiif hin hojjenne biyya isaaf wardiyaa akka dhaabbannetti kan ololaa jiranidha. Kun immoo soba ta'uusaa hubatanii qotee bulaan keenya illeetii bakka jiru keessatti eenyummaasaa beekee adda bilisummaa Oromoo wajjin irraatiin akka dhaabbachuu qabu jechuun barbaada. Warri achi keessa warroonni harcaanii duubatti jiranii garuu baay'inaatiin adda bilisummaa Oromoo eenyummaasaa kan beekaniitii fi isaan faanarra jaalala kan qabanidha baay'een isaanii. Akkasumas barataa fi barsiisaa akkasumas hojjettoota mootummaa garaagaraa waraana poolisii Oromiyaa milishaa adda Oromiyaa akkasumas immoo federaalaa makalaakaa keessa kan jiran ilmaan Oromoo sanyiin kush eenyummaasaa beekee kaayyoosaa fi kaayyoo adda bilisummaa Oromootiitii fi hireesaatiif akka inni hojjechaa jiru akka inni taphachaa jiru baree dhufee adda bilisummaa faanarra hiriiree akka of yaadatuutii fi biyya isaatiif akka hojjetu kan jedhu dhaamsa dabarsuun barbaada. Anis immoo eenyummaa koo beekeera kanaaf fuulduraatti immoo waan jiru maraatiitii fi ani adda bilisummaa Oromoo faanarra ta'eetan biyya kootiif
nan hojjedha kan jedhu barbaada. Guddaa galatoomaa kana carraa kana argadhee sinfaanarraa carraa kana argadhee yaada koo ibsachuutti guddaan si galateeffadha. Baay'ee galatoomaa sin jechuu barbaada. Galatoomaa mee riyaa kan kabraa kawwee haala kana keessatti boojjamtan kan biraan bibbisaa laakinna. Tole. Oh jirtu. Ayeen dhaggeeffattoota miidiyaa irraa ta'an Carraa kana bibbisaa jiruu boojjamtoota miseensa poolisii Oromiyaa beekamaan akka waraana bilisummaa Oromoo lolanii isa shaggar yookaan immoo isa shawaa irraa aanaa marummaan isaanii hidhatanii bishaan eebuun minaa hin jenne abdiidhaan itti adeemanii biyya isaanii kana bilisoomsuudhaaf qorra keessa bulanii aduu keessa dhaabatanii hin dhumne iddoo hirribaa nuu kennanii nyaata wanti na reeban waraanni bilisummaa Oromoo nama reebaa mana namaa gubaa biyya diigaa jira wanti jedhamu sun ijaaf ijatti wanti qabatamaa ani argan jiru waraanni bilisummaa Oromoo mirga isaatiif firee isaatiif kaayyoo isaatiif kan qabsaa jiru ta'uu isaati waan argee irra darbee beelaan aduu keessa ganna rooba keessa kan ciisee qabsaa jiru ta'uu fi haalan ofii koo dhaqee akka loltuu poolisii Oromiyaa tokkotti akka xiinxala gaggeessetti hamman argeetti waan qabatamaa tanjabiliin jiru isa kanan argee waan nama to'ataniif illee immoo waan isaan kunuunsa isaan godhaa jiran waan ajaa'ibaadha jaalala qabu hawaan isaan jaalata qabeenya hawaasaa waan isaan balleessan tokkollee hin jiru kunuunsa isaan namaa godhan shakkamaa tokkollee ittiin qoratan steeppii isaa kan eeggate ilaa filaameen kan wal dhagaan chain of command kan qaban qaama sirna of danda'ee fi kaayyoo of galma qabu ta'uusaa wanti bal'inaan hubadhe jira baay'ee na ajaa'iba anaaf illee kunuunsaa fi firiideemii akkan argadhuuf na gorsu na jajjabeessu miidhaa narra ture kanaan durallee waan adda addaa odoon bal'inaan ibsee fi gaarii ture ammas isaan biran jira kunuunsa isaanii keessan jira waan ta'eef haalli akkas akkasii kun kan mudataa turee fi haal duree wanti isaan irraa dubbisaa ture bifa kana fakkaataa hayyee itti fufuu dandeessu. Waamicha akkamii gootaa fi ilmaan Oromoo yeroo ammaa meeshaa diinaa baatanii sanyii isaanii ajjeesaa jiran kanaaf warra siffate maal jetta? Haalta maalii qabda? Hayyee maal seete yeroo ammaa biyyittiin garatti deemtu hin beekama. Anillee dura natti fakkaateet garaadhaan gabroomeen sababa miindaa qofa qabuun mana kiraayii keessa doon jiru garboomeen jiraachaa ture dhufee gaafan kaayyoo laalu durasillee nan beeka garbummaatu narra jira sammuu kiyyan nan burjaajee garboomeen jira sammuu koo gurgureen jiraachaa ture jara bira amma ergan isaan bira dhufee sammuun kiyyallee bilisummaa qaba waan ta'eef warreen fakkaatonni koo fi warreen jaalleen koo immoo warri hiriyoonni kiyya bakka jiranitti biyya alaas ta'e biyya keessas waraana keessas ta'e makalaa raayyaa ittisa biyyaa keessas ta'e poolisii Oromiyaa keessas ta'e biyya alaa biyya keessa mana barumsaa keessa kolleejjii keessa yuunivarsiitii keessa illee yoo jiraatan ani waamichan isaaniif godhu yoo jiraate kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabu kana kaleessarraa kaasee. Kumtii sagali. Sagalmoo saddeetii.
Jirtu.